Ashamaa harka fuudhee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya jira jirtuu isiniin jecha rammoo qamadii calleeffannaa. Egaa akkuma argaa jirtanii iddoo keessatti cacalleessennaan bubbeen na diddee isiniin jedha. Bubbeen yeroo na diddumooyyuu alatti gadi baasnee jechuudha. Alatti gadi baasnee abbaa miliyoon immoo naa calleessee jechuudha. Calleessa jirraa isiniin jedha. Warri mee midhaan calleessuu yaadattan yookaan qamadii calleessuu, garbuu calleessuu kanneen wantoota garaagaraa baadiyyaa keessattis yaadattanii isiniin jedha. Egaa kaleessa baadiyyaa buuneetti kana fidannee dhufnee immoo amma kana calleessaa jirra. Abbaa miliyoon alatti gadi naa baasee jechuudhaan alatti gadi baasee calleessaa jira. Isiniin jedha hordoftoota keenya. Egaa asuma waan biyya keenyattis yaadadhaa isiniin jechumaaf malee waan biraatiif miti waan biyya keenyaa sirriitti yaadachuu qabdu. Yoo galle midhaan calleessuun akka jiru afuun akka jiru amma kana jechuudha. Booddeetti waan maalan akka godhus walumaan laallachuudha. Afuun akka jiru, gogogsuun akka jiru, sana booda midhaan buddeenaa kophaa qopheessuun akka jiru, daabboodhaafis barbaanne kophaa qopheessuun akka jiru. Egaa kana dubartii ta'ee namni wallaalee hin jiru jechuudha. Keenya keessattuu aadaa keenya jechuudha qopheeffatanii haala kanaan daasifachuun. Biyya arabaa yoo ta'e immoo ruuzii madaabaraa tokko yoo bitan ji'a tokko nyaatu jechuudha. Isaan akkasitti nyaatuun immoo haala kanaan daasisnee haala kanaan calleessinee goggosinee daakkannaa jechuudha. Kana fakkaataa biyyi keenya haala kanaan namatti tola jechuudha. Maaliif akka biyya biraa yeroo hunda ruuzii yeroo hunda waan xixiqqoo kana qopheessuun kan namatti tolu jechuudha biyya keenya keessatti. Fakkeenyaaf isaan midhaan madaabaraa tokko ruuzii madaabaraa tokko yoo bitan ji'a nyaatu. Keenya waggaatti qarxii tokkorraa kumtaala 8 galchi hin barakanne jedha. Yookaan immoo kumtaala 5 yoo galchi sirmaayyuu hin taane jedha jechuudha qarxii tokkorraa. Egaa hagam hiyyeessa kan jedhame hundumtuu jechuudha inuma qaba midhaani. Garuu wanni biyya keenya osuma jiru nama hin quubsu jechuudha. Waan qabanitti gammaduu dhabuurraa kan ka'e yeroo baay'ee kan nuti biyya ormaattis deddeebinuu kan immoo jireenya biyya alaa irra nu caala jenneetu kan yaannu jechuudha. Har'a kunoo kana fakkaataan immoo qamadii keenya haala kanaan calleeffachaa jirra. Maal jechuu barbaade tananii haala kanaan biyya keenya biyya qamadii, biyya garbuu, biyya xaafii, biyya homtuu hin dhabamne jechuudha. Barbaadan dinnicha barbaada wanna barbaadan guutee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e guuteetiin jira. Garuu immoo haalli maallaqaa namatti rakkoo ta'e maallaqa argachuun waa godhachuun rakkoo namoota baay'eetti ta'a jechuudha. Kanaafuu warri caaleen biyyuma ormaa deemnee maallaqa fiduufi malee midhaan biyya keenya guutee jira. Maallaqatu widdii ta'e malee isiniin jechuuf anani kana fakkaata. Akkasitti nu calleessaa jira jechuudha. Jaarsii nu calleessaa bubbeenis didaa jirti jechuudha. Kana fakkaata namatti tolaa isiniin jechuu barbaade tananii. Galatooma warroonni dhaggeeffattan hundi keessanuu thank you so much. Warroonni nu hordoftan thank you so much. Warroonni bilbila kiyya barbaadan na dubbisu warroonni barbaadan immoo jira jechuudha. Karaa gadii yoo laaltan isinii bahuu danda'a.
warroonni keessan gaafii garaagaraa na gaafattaniifis immoo deebii yoo barbaadan wantoota sagalee isinii ta'an yoo barbaadan wantoota garaagaraa barbaadan keessan dubbachuu hin dandeessu akkasuma koomentiidhaan is dubbachuu mirga qabdu isin jedha oraa bulaayi isiniin jechuun barbaada. Nutis minaan keenya haala kanaan calleeffannee bareeffannee kuntaalatti harachaa irra jechuudha. Alaa ol galchuu fi oddoodhaan ala jira akkuma argitanii iddoo kana kan namni beektanis hin dhabamtan isiniin jedha. Kana fakkaata. Haala kanaan jechuudha. Miliyoon immoo nu haasofsiisaa jira. Miliyoon nu haasofsiisaa jira jechuudha. Viidiyoo isatu nu waraabe nu haasofsiisaa jira jechuudha. Kana fakkaata. Haala kanaan wal gargaaruunis baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maafi waan biraaf osoo hin ta'in jechuudha. Minaan baay'ate kanumaafi abbaan miliyoon na gargaaranii isiniin jedha. Kana fakkaata hordoftoota keenya. Gaafii qabdan koomentii jalatti gaafachuu dandeessu akkasumas keessanis gaafachuu dandeessu. Qophii keenyattis immoo akka bashannantan abdii qabna. Nutis immoo wantoota isin barbaadan illee isinii fiduu baannu garuu hamma tokkoon xiqqoos taatu isin bohaarsaa jirra jennee abdii qabna. Warroonni immoo mana kanaaf haaraa taatan sabiskiraayibii godhaa, sheerii godhaa, laayikii godhaa, hiriyoota keessan biraan gahuu hin dagatinaa. Isiniin jechuun jaaladhaa. Kanarra oolle har'a kaleessa baadiyyaa oolle akkuma piraank irratti argitanii har'a kanarra oolle amma kinoo abbaan miliyoon minaan keenya baatee nu galchaa jira. Haala kanaan wal gargaaran malee jireenyi hin taatu jechuudha. Kana fakkaataa kinoo qamadiin ilkaan fardaa fakkaata.